Ejensiin mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa mata duree kenna tajaajila hojii mootummaa lammii irratti xiyyeeffate jedhu irratti hojjettoota mootummaa dameelee ejensichaaf leenjii dandeettii raawwachiistummaa cimsu kenne. Itti aanaan daayireektara olaanaa ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Tubbaa Maammaa dabalate manaajimentiin hojjettoonnii fi itti gaafatamtoonni dameelee ejensichaa hirmaattota leenjichaati. Itti aanaan daayireektara olaanaa ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Tubbaa Maammaa barbaachisummaa leenjichaa ilaalchisee akka jedhanitti namni tajaajila irratti lammiisaaf jimaata mana hojichaa karaa eegeen haala itti kennuu danda'u irratti hubannoomuuf akka ta'e dubbatu. Leenjichi kun barbaachisummaa isaa dameen keenya torbanuu fudhatee dursuutoonni garee dhufan hunduu fudhatanii galalii kenna tajaajilaa kanarratti leenjii kennanii jechuudha. Kenna tajaajilaa jennu sa'aatii mootummaa torbaanitti guyyaa 3 wiixata jimaata keessattuu roobii guyyaa 3 kaa'u malee akka naannoo Oromiyaatti kaa'u guyyaa 3 kaa'u malee akka ejensii mirkaneessatti guyyaan 5 guyyaa kenna tajaajilaati. Hin beektan waan ta'eef wiixata irraa haga jimaatatti kenni tajaajilaa kenna yeroo mara addaan jetee hin beeku. Dabalataaf qidaamee sanbata illee tajaajila supervision illee ta'u madaalli illee ta'u kenna tajaajilaa kennaa jira. Inni tajaajila dhiibbaa inni lammii irratti qabu hambisuun sa'aatii hojii mootummaa kabajuun hojjetaan si'aayinaan saffisaa fi qulqullinaan hawaasaaf tajaajila kennuu qaba jedhu. Tokko si'aayinaan saffisaan qulqullinaan baay'inaan akkamitti tajaajila kennuu dandeenya? Hawaasa keenya dheebuu kenna tajaajilaatiin fuula ifaan simachuurraa jalqabee nama kenna tajaajilaa kenninuuf kana namni waa barbaadee namni dhufe kana keessummaa akkamitti galaadha. Keessattuu dhageeffatanii deebii quubsaa deebisuu. Tokko dandeettii ofiitiin deebisuu. Lammata dhimma isin ilaalle yoo ta'e qaama dhimmi ilaaluutti dabarsanii namni tokko komii seektara irratti yookiin ejensii kenna irrattis ragallee haaromsuu haa ta'u ragaa fudhatu yoo dhufu karaa qabatamaan qaama dhimmi ilaaluutti dabarsuun dirqama kennaa jechuudha. Namni iddoo ramadametti kenna tajaajila isarraa eegamu kennuu qaba kan jiran obbo Tubbaan namni kenna tajaajila irratti qaawwaa uumuuf tarkaanfiin kan fudhatamu ta'a jedhu. Iddoo garii amma iddoo damee keenya keessa wurtuu madaalli komii itti baay'atu jira. Wurtuu madaalli illee damee itti baay'atu jira jechuudha. Damee akkanaa kana akka sirreeffatu. Yeroo baay'ee itti deddeebineerra tarkaanfii isa xumuraaf fudhachuudha. Kanaaf maaliif kenna tajaajilaa kenna badaa waan ta'eef malee rakkoo addaa qabaateetii miti jechuudha. Wurtuu madaalli rakkoo qabu taanaan wurtuu madaalli sirriitti tarkaanfii fudhachuudha. Garuu kenna tajaajilaa kenna bakka komii qabutti hoggansi kenna kadamee torbanuu akkanuma daayirektaroonni kennallee wanni kallattiin akka eeggatamu taasisu seeraan hogganuu nama hin jala jiru. Daayirektarri kenna tajaajila biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa obbo Taaddalaa Amansiisa gama isaaniitiin tajaajilamaan mana hojii tokko maal barbaaduuf akka dhufu beekuun iddoowwan hudhaa fi danqaa ta'an adda baasee hoggansii fi hojjetaan haala itti hojjechuu danda'uuf leenjichi kan agarsiisudha jedhu. Tajaajilamaan maal barbaada? Mana hojii kan dhufu qaamni kamuu wanti inni eegu jira, fedhiin inni qabu jira, gaaffiin inni qabu jira. Kanaaf manni hojii kan hundaa'e immoo uummata tajaajiluudhaaf jedhee kan yaaduu fi hubannoo har'a argate kanaan qabatamaadhaan hojii isaa keessatti bakka hudhaa kenna tajaajilaa waan ta'anii fi hubannoo kanaan hiikamu yeroo gabaabaa keessatti bu'aa eegamu jennee yaadna. Aadaa fi duudhaa uummanni barbaadu karaa sirrii ta'een tajaajiluuf hojjetamuu qaba kan jiran obbo Taaddalaan hoggansi fedhii fi gaaffii uummataa isaa hubatee hojjechuu qaba jedhu. Keessumaayyuu manni hojii keenya tajaajilamaa yoo dhufu sanaaf qophaa'aadha. Bakki turtiin aadaan duudhaan uummanni keenya tajaajila itti barbaadu manni hojii argama mana hojii irraa kaasee sanaaf mijataadha kan jedhu qaba. Hoggansi sadarkaa kanatti immoo fedhii fi gaaffii uummata hubatee yeroo hunda tajaajila kana milkeessu. Leenjifamtoonni tokko leenji kenna tajaajila kenninu keessatti maamila keenya maal nurraa akka barbaadu beekuun dhugummaadhaan tajaajiluu haala itti dandeenyu kan nutti agarsiisedha jechuun yaada isaanii kennan. Akkamitti tajaajila kenna jirra? Tajaajila kenna jirru kun quubsaadha, dhuguma se'ataadha, qaqqabinsa qaba, ariifachiisaadha, qulqullina qaba kan jedhu achi keessatti ilaalleerra. Namni gara keenyatti dhufu naamusaan, arifannaan, qulqullinaan, baay'inaan tajaajilu akka qabnudha kan leenji kanarraa hubachaa jirru jechuudha.